Har'a beellama mana yaalatii waan hanqabuuf mana yaalaa dhufeetiniin jira jechuudha. Kunoo kutaan kun immoo kutaa itti warra garaatti baatan ilaalamanidha. Akkasii gibbinsaa keessi baay'ee bareeda. Garasiin namatu jira. Kanaaf viidiyoo waraabuu dhiisee gara sanatti turtiin keessan ala waliin haa ta'u. Yooyaa ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota koo annagaan qaba. Galata Rabbii. Akka carraa ta'ee guyyaa har'aa beellama mana yaalatii qabaan tureeyudha. Kana dura deemeetiin ture. Achiin beellama ammatti naaf qaban jechuudha. Amma innaan mana yaalaa dhaqee ilaalamee astirasaawundii naa kennanii jiru. Gubbaa kanarratti argaa jirtanii astirasaawundii naa ajajan jechuudha. Kana duras astirasaawundii ka'eetiin jira. Gaafa jalqabaatis jechuudha. Astirasaawundii ka'eetiin ture. Ammas immoo astirasaawundii naa ajajanii astirasaawundii gaafan ka'eetii jedhu daa'ima akka daa'imti lama garaa keessa jiranidha kan isaan dubbatanii jechuudha. Daa'ima lamatu garaa keessa jiranidha astirasaawundii korra kun argaa jirtanii. Kana abbichi mana bayeetii jira. Isayyuu immoo sin kassasaa seeraan sirraa hiradhas qabeenya koonaan jechaati jira. Gaafan ani akkas jedheenii dawwalee fi mana yaalaa deemee beellama mana yaalatii qabaa akkas naan jedhan isumannaa dawwale jalqabayyuu isumannaa dawwale ni dawwalaan akkas naan jedhanii. Kanaafiyyuu ani amma yeroo kanaa si faana deemee si mormuu hin danda'u. Gara mana yaalatiyyuu ani magaalaa Furii as Alamganaa keessa jechuudha. Xeenaa xaabiyaatti kanan dhaqeetiin ilaalame kan mootummaatitti jechuudha. Kanan dura keessatti kanan jalqabe. Achi amma gara Finfinneetti na erganii jechuudha. Asitti si kitattili asitti fudhachuu hin dandeessu. Finfinnee deemee jaanii gara sittiin na dabarsanii jechuudha. Egaa har'a darbee deemuu hin danda'u. Borus qidaamedha sanyoo yoon deemee jechuudha maleedha. Inni agammaatitti garuu galata waaqaa namaa wanti natti dhaga'amus hin jiru, na dhukkubaallee hin jiru. Ni iyyaanne yommuu jechuudhaan kanatti garuu immoo namoonni baay'een osoo mana yaalaayyuu hin naqin gaafa akkasittiin na ilaalanii guddina kan kootirraan dabaluu kootirraan gaafa na ilaalanii lama ta'uun oolu naan jedhanii akka carraa ta'ee naan mana yaalaa dhaqee kaleessa astirasaawundii ka'ee gaafa ni ilaalu akka lama ta'e natti himanii jechuudha. Gaddineesi maaliifini waan rabbi sii kenne tokkotti gadduu maasii kun jechuudha. Gadditee dhiistee wanti dhufu tokkollee jiru. Garuu waan rabbi sii kenne tokko amiin jettee of fudhatte waan taatu rabbii waan uumeef isa beeka waan ta'ee fi waan godhusatu beeka jechuudha. Kanaaf iyyuu amma gara Finfinneetti na ergan jechuudha. Gara hospitaala maalinaan jedhanii Paawulos immoo maalinaan jedhan achitti ilaalamuu qabdaa achitti naan jedhanii jechuudha. Achitti riivarii naa barreessaniitiin hin jiranii. Naa malee ani dhukkubbiillee hin qabu garuu magganaa ji'a shanaffaa kooti jechuudha. Astirasaawundii irratti akkuma argaa jirtan kunoo ji'a shanaffaa jirti naa kaa'anii jiru jechuudha. Ji'a shan guutee jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu gana garuu ji'a xiqqootu naafa ji'a sagalitti miti kan alatti duraanti ji'a sagalii ji'a afuriif wayin naafa jechuudha. Amma ji'a shanotee ji'a afuriif wayin naafa. Egaa haa ta'u malee egaa jidduu kana keessa rakkinni osoo jiru cineensuun osoo jiru waaqayyo immoo waan godhusatu beeka. Waaqayyoon eeggachuudha. Waaqayyo waan hunduma keessayyuu nama dabarsuu ni danda'a. Osoo rakkinni kun jiru osoo dhiphinni kun jiru kanayyuu waaqayyo immoo akkana godhee uumuu isaatiif dinqiidha jedha. Nan dinqisiifadhaan baay'ee tokko jechuudha. Uumaa waan gaddu tokkollee hin qabu waan natti ulfaatu tokkollee hin jiru jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf waanuma tokko jechuudha. Kanaafiyyuu galata rabbii jennee dhiisna. Galata rabbii. Dhugaaniin kolfa imma wayisinatti dhufteetti jechuudha. Boo'een jiras yeroo sanatti baay'ee tokko natti dhagahameetii ture. Bakka kanaanuu aniyyuu kanayyuu akkas miira kana keessa osoo hin jiru wanti kun gaafa akkanatti uumamu kanan jiru baay'ee tokko miira tokko natti dhagahameetii ture. Baay'ee tokko natti dhagahamee boo'een ture jechuudha. Achi gaafan gadi ba'u akka carraa ta'ee intaluma xiyya faana deeme ijoolluma koo waliin dhaqee jechuudha. Isheetti illee nimne dhugaa waaqaa jechuudha. Itti illee nimne bakka innaan ani boo'ee jiru maal taatee marfee si waraanan immoo maal taatee naan jette innaan marfee na waraanan jedheetuma simmi jedheen bakka deefii kenna fi didee jechuudha. Isa dhugaa rabbii
Enaa akkasii siin jedha kabajamtoota furditoota koo yoo gara tokkoon tokko ciniinsuun tokko yoo namatti dhufu tokko seerratti namaaf dabalama. Haa ta'u malee immoo waaqayyo waan godhusatu beeka kanuma waaqayyo eeggadha. Namoonni baay'een keessanii yaada babbareeduu naaf kennitanii galatoomadha waaqayyo na eebbisu. Yaadni isinnaaf yaaddan gaarii ta'ee osoo dhuma jiru namoonni yaadni isinaa kennitan keessa yaadonni muraasni keessa kan isinnaaf keessan yaada gara maqaa jijjiirratitti godhinaan jettanii yeroo ariifannaa kana keessatti akkasuma immoo yeroo ammaa kana fuuldura keenya filannootu jira waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti wantoota tokko tokko jijjiiruu maqaa jijjiiruu waan akkasii kun hin danda'amu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti waan kana durumarraa kaaseeyyuu erganas dhufee erga jeequmsi kun baay'atee jedhee waan akkana gara kanatti akkasitti nin jijjiira jedhee yaadeetiin hin ture jechuudha. Wantoota muraasallee akkasuma maqaadhuma makiinadhuma kanallee maqaa siistariitiinuu siistariin akka waan bittee fakkeessee gara isiitti jijjiira jedhee isiin immoo asii hin jirtu achi gara biyya alaatti deebiteetii jirti jechuudha. Dubaayin keessa jirti achi deebiteetiiyyuu otoo ishiin as jiraatte malee innillee maqaa jijjiirran kunuyyuu hin danda'amu. Akkasuma immoo namootni as jiran immoo hin beektanii har'a tokko harkaan ba'a jettee raawwatte tokko harkatti immoo kuuf badda jechuudha. Kanaaf iyyuu innis warra as jiraniif amma kan amanamummaa hin godhanne si agafee obboleessa kee obboleettii kee yoo taate namatti amantu tokko namatti boruu rakkoo keessatti na qaqqaba rakkina biratti na bira dhaabata waan kana irratti naaf dhugaadhuma namni kun na bira dhaabata jettee tamantu tokkotti yoo ta'e malee har'uma kaatee nama kana walintini jedhee raawwadhee wannan qabu hundumaa gaafan gara nama tokkootti jijjiire yookiin immoo amma fakkeenyaaf makiinaffaan nama dhibu akka gurguree fakkeessee jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Wantoonni baay'ee fakkeenya fi manni lafti wantoonni garaagaraa kun maqaa namaatti amma yeroo kanatti lafti gurguramuun hin danda'amu. Mana ta'ee lafa ta'ee jechuudha gurguramuu hin danda'amu maqaan illee jijjiiramuu hin danda'amu jechuudha. Yoo wanni kun jiraate jidduu kana keessatti wanti kun hin jiraate yoo ta'e tarii akka carraa ta'e rakkina tokko wanti tokko yoo uumame wanti kun kan mootummaati gara mootummaatitti deebi'a malee kan dhuunfaa nama tokkollee hin ta'u jechuudha waan isin dhibu. Kanaaf iyyuu jidduu kana keessa rakkoo kanatu jira. Waan kana ta'eef iyyuu immoo kana keessatti waan kana har'aa tattama kanatti maqaa hundarraa wanta tokkorraa nan jijjiira hoon jedhee ulfaatadha jechuudha. Sababa kanatu iyyuu xiqqoo natti ulfaate calli jedhee na teessisaatii jira. Seerumti wanta godhinaa godhu jechaatiin hin jira. Forkiin immoo mormiin yookiin immoo fokkoraan akkuma jirutti jira jechuudha. Silkii dawalamee fokkoramuun hin jira. Waan meeqatu jira kana dheesin himuu hin danda'u hin beektani amala dhiiraa gaafa dhiironni sinirraa fagaatan akkam akka godhatan akkam akka ta'ani inna fokkoraan isa maleedha jechuudha. Hanga gadi bayitii galma baa'uu fi galuurree itti nama dhoowwu gaantu jira jechuudha. Haa ta'u malee immoo biyya seerri jiru keessatti umtuu wanti lubbuu namaatirraa waa geessisu tokko hin jiru garuu miidhama amma tokko miidhama namarraan ga'uun hin jira. Haa ta'u malee immoo yeroo kanatti ani yeroon itti danda'eerree safaana falmiidhaaf yookiin immoo lolaaf yookiin immoo wayiif deemu danda'u miti jechuudha. Kanaaf iyyuu ani gara kan kootiin garuma harkuma seeratti of kuffisee kana zimmi jedheetiin malaalaa jira gara seeratiin deemee na gaafatu seerri gara murteessitti naaf haa murteessu jedheetuma zim jedhee yoo hiris naan jedhe seerri ilmaaniifis hiramee anaafis naa hirama kanan jedhu akkasitti murteesse gara kamiin iyyuu jechuudha. Haa ta'u malee egaa ani sama yeroo kanatti nama danda'ee deemee isa faana falmee isa faana akkasittiin isaan tamaaggaduudha miti waan immoo waan godhusatu beeka waaqa harka jira wanti hundinuyyuu akkasisiniin jedha warreen yaada baay'ee yaada babbareedduu naaf kennaatii turtanii guddaa tokko galatoomadha. Har'as borus wajjumaan jirra maalitti akkan deemaa jiru maaltu akkanarra ga'u maal gara fuulduraatti maal akkan ta'u isinumaaf sheer godhaatiin deema jechuudha hunduma keessaniifuyyuu. Namoonni akka carraa gara chaanala kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyya taa'aa warri maatii kiyya taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa yaada qabdaniif muraada qabdan immoo gorsa keessanis waan barbaadan jechuudha komentii jalatti naaf barreessaa. Innaa akkasuma immoo rabbi si haa gargaaru jedha rabbiin naaf kadhadhaa ani waanuma tokko sinirraan barbaadu isa dhugaa waaqa tokkichaa jechuudha. Waanuma tokko sinirraan barbaadu gaafan akkasittiin dhufee isinitti dubbadhu kana gaafan akkasittiin dhufee waan jiru kana
waan keessa jiru isinitti qooddadhu waa isinirraa barbaade isinitti fakkaatin waanum tokko isinirraa barbaade miti garuu namoota baay'eedhaaf barumsa ta'a wanti har'aan irra ga'e kuni nama biraarras ga'uu danda'a barnoota isaaniif ta'a akka barumsa nama kanaaf ta'u jedhee raawwadhee waan kana dabarsee isiniif dubbataa jira malee akka waan haagotaniif miti jechuudha namni kamiin keessan warra sagalee koo dhaggeeffataa jirtanii garuu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan akkasuma namoota baay'eedhaaf akka barnoota ta'u nama baay'ee bira akka ga'uu fi namoota hiriyoota keessaniif sheer godhaan isiniin jedha rabbiin immoo naaf kadhadhaa rabbii kan uume kana nagaadhaan si haa qaqqabsiisu